ጥቅም እንጂ ፍቅር የለም ስደት እንጂ ገንዘብ የለም ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሸማ ከሆነ ከዚህ ያባያቻ አልহামዱሊላህ ነው ወቶን ዲከሰን ወከመጣን ባያኪሰን አገራታን እንጀቻ ወክሙለተን ላይክ ሰብስክራይብ ተዳላ ወሬን ማቲ ናፍታተን የፈንሞ ላይክ ወዳ ወርሸ ደምተን ሞ ሼር ተዳያችላ ደርዋን ያደ ተከተከን ከበደል ባጅራ ማለት ነው ወንቶ ተነ መገድሲሱ አርገኒ ዋኑ መገመጂሱ አርገኒ دوار بيجو شمرن كنا بايو في لا يفني شمرن كنا وان تاني لا بسنا فجسو مال الجنان إنه أنا أقول كبدي تتكوبا يني لما جدا في سجرة جلكوا بيابو نو أكره كوتاتي ولي كوبا تاجر وجسوا لا ينتانو مو بياباتي تك بيجا بياباتي يوربين سيتاسي وانت سوسي ملكاي وجدتي يا yoo wanna san soo hojjetattu illee rakkoo guddaa irra ga'uu dandeessa garuu jalqaba rabbitti waruu qabda inni taanu rabbii kan kee kadhachaa maaliif jennaan yaa rabbii jettee rabbii kan keetti ol yoo goote waa hundaa hin dhabduu jechuudha inni taanu immoo ijoolleen keenya isaanii yookiin immoo murteessaa waan lubbuuf balleessan tokko murteessanii I think I don't know if somebody nama tulfata malif jinan ati mata kan kete qofo sontane dua dana guya yo dufteni dua barna murakomiti dudi guya ken garu kalu harko ofiti lubbu bale san kutti qofa ina mutulfata jechuudha qoba ina mutulfata jechuudha harka kan kete lubbu bale sura ati kiya kesaw wari hada biyati gatani diftan wari hada biyati gatani dhugaatini ulfaata maatiin nalbaat yoo guyyaa har'aa kana osoo siifuu yaaduu dhabaniyyuu keessattuu wallaahi hubbannu godhadhaa shamarran haati nama dura ni miidhamti maaliif jennaan ni miidhamti moo lubbuu kan keessa irratti maaltu murteessuun ga'e yoo addunyaan yoo sii taate dalagatteetu qabatteetu walta yoo siin taane meeqa kami kabar dalagaa dhaqee natsaa keessaa ka'e likkiin qabu karaa hedduun keessumaa natsama ba'e waanuma hojjete kana kan natsama ba'e likkiin qabu garuu isaanii akkanaa kanarraa dhaabaddaa shamarran waan birallee yoo yaadachuu dadhabdan waan birallee lubbuu keessan kana balleessuu murteessuu caalaa haadha keessan yaadadha abbaa keessan yaadadha waan bira rakkoo miti Fakeenyaaf lubbuu kan kee gaafa murteessitee balleessitu kana haati kan kee lubbuu balleessuu kana yoo kadhageetu ta'e maal dubbatti bar yaaddoon ati ar'a bakka ufajjeessa yete murteessitee lubbuu kan keetitti ilaaltee malee garuu gaafa haati kan kee waan kan kee kana yoo dhageetti ni ulfaata yookaan talli kiyya yookaan ilmi kiyya naagala jettee yaaduu dandeessa garuu lubbuu balleessaa akkanaa kana irraa of qoxxubaa inde wal jalatti ilaalinaa ani jiruun naantaan ettanii lubbuu keessan balleessu keessaa shamarran keenya walirratti daawwattan walirraa laaltan waan gaarii miti kuni dunyaan waan miti dunyaa yoo seetaatti darbaatu rasu guddaa ati murteessuu qabdu murteessaa maatii kan kee kan biraa baateessan maatiin kee maa badaa fedheen ta'an maa abbaan barbaade wallaahi maatii jechuun waan ulfaataadha jiran gaafa eebaluun kee barbaachisanitti akkasuma godheedhaan sigen namni sun hangam yaaddaya hangam rifata maatiin sun hangam rifannoo cimaa keessa seena no dunyaa yoo siitaati yoo siin taane xingirraa jettu aadi hanga lubbuu tanteetiin jiraattu hin xaarratta isiin dunyaan utama xaariiti islaawwan hin xaarratta gin wanta ati gochuu qabdu lubbuu kan kee irratti hin murteessin garuu guyyaanuu gaafa dhuftee murtaadha rakkoo miti garuu lubbuu keetii irratti hin murteessin harkaan gamada fuutee fooqii namoota irra dhaabattee yoo of saqqaltu no dhuguma haadha kee irraanfattee dhuguma maatii kan kee irraa baate san irraanfattee anadhi moo akkam yoo ilmoo qabaattee jiraatte ilmoo keessan irraanfattee yoo ilmoo qabaattee hin jiraanne maatii kee yoo kan obboleewwan kee yoo kan haadha keessan yaadattu waan birallee yoo dadhabde rakkoo takka qabu irratti wal gorsaa shamarran kanarra
maaliif akkuma walitti dhiyaatanii wal gurfadhaa nama rakkinna keessa jiru san minaalba rakkinna keessa illee yoo kabaasuu dadhabdan ta'e gorsaa kaagalan kare biyyaa rakkoo miti maaliif lubbuun nama sanii jiraattee haati yoo argite baay'ee waan guddaadha kun inni guddaan kana caala inni jiru ati kan kibar jaansa argite ati karaa teessee kadhatu akkasii yoo kana murteeffadha karaa taa'ee kadhadhaan jedheen maaliif har'a kufuu dandeessa boru ka'uu dandeessa kanaafuu shamarran keenya wusaanii akkana kanarraa of dhaabaa waan taane ofirratti hin murteessinaa ani lubbuu kiyya balleessuu jettee fooqee namoota dhaabattee of saqqaluun idunno ana kamada kiyyaatti namatti ulfaata laakiin immoo isiin deemteerti karaan deemni wal jalatti hin baratinaa waan jedhamu tokkorraa wal gorfadhaa akkuma walitti dhiyaatanii walii bilbila wal gorfadhaa shamarran keenya maaliif jennaan usaanii akkana akka mataa kiyyaatti baay'ee ulfaata waan biralloo yaadachuu dandammaati waan jedhamu yaadattanii waan jedhu tokko sammuu keessan dhufee jechuudha kanaafuu wal gorfadhaa bakka jirtanii rabbisni halaafisuu kulli jabaatti mana namuun dalgada jedhe biyyaa baha malee kanaaf godha jedhee abbaan biyyaa bahu hin jiru laakiin jiru yoo sii taate yoo siin taane immoo sirriidha namuu keessattuu bara addunyaa kana namni tokko beekanii akka laayyootti argate siin fakkaatin bu'aa bayii guddaa keessa taree itti daraaramee kan itti tumamuun jiraatu kanaafuu waan har'aa tana keessaa bee kan boruu gammachuun argaa waan jedhu takka sammuu keessa of kaa'ii malee murteessaa sammuu kan kee of ajjeesutti murteessuun kan akka mataa kiyyaatti baay'ee nama ulfaataa mara keenya wal gorfadhaadhaa waan akkana kanallee dhaabadhaa wal jajjabeessaa bakka jirtanii sirriidhaa namni dalagaaf biyyaabaa ka itti jabaattee jetti rabbiin halaafisuu jechuu yaa wanti tarabbii caaltee hin jirtu waan ta'eef kanaafuu irratti wal gorfadhaa shamarran keenya itti gaarii isin jedha nagaan naa bulaa inshaallah viidiyoo biraatiin nagaa walitti deebinutti